Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyyaa nagaya qabdu jirtu alhamdulillah. Har'allee nagaya walitti deebine viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Har'a ammoo wanta ani qabadhee isinii dhufee dogongora nuti dogongorru osoo hin beekini dogongorreera fuula keenyaaf jalaa balleeffnu jechuudha. Dogongora sanneen keessaa waan tokko tokko ka dubbisee fi ka beekurraa walitti ida'ee isiniif qooduu dhufee jira inshaallah. Osaan na dhageeffadhaa isiniin jedha. San dura garuu gaaffii waa'ee rifeensa irratti hedduu tokko nama hedduutu gaaffii naaf dhiheesse. Inshaallah yoo rabbi jedhee suuta suutan isiniif dhiheessa wal jalaa nannifatina isiniin jedha. Warri viidiyoo kiyyaaf haarawaa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'ama mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina. Viidiyoo haarawaa akka gadi dhiisuun dafee isin bira ga'a. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan na jajjabeessaa jirtan guddaa tokko galatoomaa naaf galatoomaa isiniin jedha akkanumaan nafaana tura. Gara viidiyoo keenyaa yoo deebine dogongorri nuti fuula keenya irratti dogongorree fuula of jalaa balleeffnu maal fa'aa yoo naan jettani tokkoffaa gogaa fuula keenyaa wallaaluu dhabuurraayi. Gogaan fuula keenyaa kun nu hundi keenyayyuu tokko miti. Namni tokko gogaa oilii qaba, tokko ammoo gogaa qaba. Gogaa oilii wayitedhu tokko gogaa fuulli isaa zayitii qabu qaba, tokko ammoo fuula gogaa qaba, tokko ammoo jidduma kana ka wal keessaa qaba. Viidiyoo sana ammoo as dura isiniif hojjedhee jira dhamatumarraa isinii tuquu fi gogaa fuula keenyaa sayyoo hin beekne wanni nuti fayyadamnu ka isaaf ta'u waan hin beekneef nu jalaa balleessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo saamunaa fuulaa ka bitannu ta'e gogaa amma ani fuulli kiyya fuula gogaa yoo ta'e deemee saamunaan kun bareedaadha numaan jedhanii fuudhee saamunaa ka fuula zayitii qabuuf bitadhu ta'e ka fuula zayitii qabuuf qopheeffame suni fuula goggogsa fuula zayitii san keessaa xuuxee goggogsa waan ta'eef fuulli kiyya yoo gogaa ta'e ammoo saamunaa fuula goggogsa yoo dhiqadhe maal ta'a fuulli kiyyaa gumaa fayyoo na jalaa goggogee na jalaa babbada jechuudha. Akkasuma kireemii illee kireemii gosa adda addaa ka fayyadamnu kanneen isallee kanuuf ta'u yoo hin beekin rakkoo qaba. Jalqaba gogaa fuula keenyaa beeyneeti itti aansinee kireema nuuf ta'u wayita binnu bakka irraa binnu san gaafachuu qabna. Fuulli kiyya akkanaati kanaa kennaa jennee gaafatuu qabna. Yoo akkas hin ta'in kanuuf hin taane binne kanama tokkoof ta'u tokkoof hin ta'u fuula nu jalaa balleessa. Ammas fuula keenya bareechina jennee iskraabii adda addaa ka akkama fakkeenyaa fi sukkaaraa fa'aa akka bunaa fa'aa kanneen amma torbaan keessa yeroo lama fa'aa sadi fa'aa fuunee yoo ka fuulatti rigannu ta'e fuula keenya nu jalaa rirrigsee nu jalaa rirrigeeti akka fuulli keenya lallaafee sisii ta'ee aduu yoo itti ba'e illee osuma dafee walitti shunturu wanni adda addaa dafee nurraatti bahu godha. Dibata iskraabii akkasii sanniin warri fuulli keessa yoo ka oilii ta'u ta'e zayitii qabee zayitii sana ofirraa xiqqeessuuf taatanii torbaan fa'aa keessatti yeroo takka yoo fayyadamtan bareedaadha. Warri fuulli keessan ammoo miidiyeemii ta'e torbaan lama yeroo takka, warri fuulli keessan ammoo gogaa ta'e ji'a keessa yeroo takka akkasii yoo fayyadaman malee amma fuula kiyya hin qulqulleessine yoo nuka akkasitti rignu ta'e nu jalaa balleessa. Bakka kanatti akkan dogongoro iskraabii fi maaskiin fuulaa garaagaraa maaskiin qaama gubbarraan akkanumaan wanta adda addaa mana keessaa dibannu kun rakkoo hin qabu. Isuma ta'ee garuu iskraabii jennee ka amma sukkaaran ajjaa buna kanneen waan xiqqoo jajjabaatu fuula takkana rignu kun fuula nu jalaa luqqisee balleessa. Xiqqeefnee ji'atti yeroo takka lama akkasii yoo fayyadamne bareedaadha. Gosa fuula keenyaa ilaallee akkaataa fuula keenyaatiin jechuudha. Ammas fuula keenya qulqulleessina jenneeti amma saamunaan dhiquudha. Rakkoon guddaan ammallee tokko bakka sanii fuula keenyan qulqulleessina jennee saamunaa fuulaatiin ganama galgala guyyaa yoo ka dhiqnu taate fuulli keenya oiliin isa keessa jiru nu jalaa keessaa xuuxamee gogeeti yoo goge gara walitti shunturuu fa'aa nu jalaa deema. Saamunaadhaan fuula keenya baay'isnee dhiquu dhiisuudha. Guyyatti yoo akkam jedhe galgala yookaan ganama yeroo takka guyyatti yeroo takka qofa yoo ka dhiqannu ta'e bareedaadha irra filatamaadha. Ammas kireemii gosa garaagaraa fuula keenya bareechuudhaaf jennee ka keemikaala qabu kanneen ka alaa binnee fayyadamnu fuula yeroodhaaf nama diddiimessu kanneen innillee akka malee badaadha. Keemikaala guddaa of keessaa qaba ka fuula gogaa keenyaa dhiqee qulqulleessee yeroodhaaf nuuf bareechu. Yoo ofitti baay'ifnee jenne gogaa fuula keenyaa kana suuta rigee booda immoo
yoo xiqqoo aduun tuqee jedha aduu yoo son ta'in inni iyyuu keemikaalli sun irra taree yoo jedhe walitti nu jalaa shunturaa waan adda addaa maadiyaatii finniisa waan kanneen nu jalaa baasa keemikaala akkasii san fayyadamuu mannaa mana keessa jiru kama nu garatti gadi nyaannu akka muuzii abukaadoo irdii kanneen yoo fayyadamne bareedaadha. wanta akkasii itti fayyadamuurraaf qusatuu qabna jechuudha wanti sun yeroodhaaf nu bareecha malee fuula keenya boodatti nu jalaa balleessa. Ammas shaampoo rifeensa keenyaan dhiqannu ta'ee kondiishinarii kanneen fuula keenyarraa eeguu qabna. Nama garii fuulli isaa wanta akka shaampoo kondiishinarii sun yoo karraa tuqu ta'e yoo suulolaa wanta akka finniisaa faatti baasa garuu wanta narraa nutti dhufe hin beeknu fuula finniisi natti ba'ee maal godha jenna. Kanaaf keemikaalli shaampoo san keessa jiru fuula keenyaffaa hin ta'u dafee fuulli keenya lola fuula nama gariiti jechuun fuula nama hundaati miti shaampoolee ta'ee kondiishinarii wayita rifeensa keenya dhiqannu haga danda'ame tokkoon gara duubaa rifeensa keenya dhiqachaati fuula keenyarraa eeguu qabna jechuudha. Deebinee ammas fuula keenya wanti nu bareechuu wanta nu garaa keenyatti gadi nyaannu keessattuu irra guddaan kana wanta nu garaa keenya keessatti gadi nyaannutu gara ala keenyaa bahee fuula keenyarraa nurraa bareeda yoo wanta qaama keenyaaf agasmaran taane nyaannillee akkasuma fuula keenyarraa gadi ba'a. Fakkeenyaaf amma nyaata akka zayitiin faanirra taree yookaan ammoo nyaata mimmi'aawaa kanneen akka keekii wanta mimmi'aawoo shaayii buna wanta sukkaarri irra taree mimmi'aawaa kookaa kanneen yoo dhugnu ta'e akkasuma qaama keenyaafillee nyaatuun dhuguun bareedaadha garuu ofitti baay'isuu miti yoo ofitti baay'ifnu ta'e akkasuma qaama keenyaafillee bareedaa miti. Deebi'ee ammallee qaama keenya keessaa gadi ba'ee fuula keenya finniisa shifaa garagaraatiin fuula keenya nurraa balleessa jechuudha gara alaa gadi ba'ee. Yoo nyaata akkasii kan nyaannu ta'ellee bishaan dhuguu baay'isuudha. Bishaan fuula keenyaaf ta'ee qaama keenya hundaafuu rifeensaafillee hedduu tokko bareedaadha. Haga danda'ame tokkoon bishaan dhuguudha. Wayita akkasii isiniin jedhamu bishaan baay'een jaalladhu garuu giddimaan yeroo tokko ofitti gidda yeroo gariin dagadhaa ta'u dhuguu baay'isaadha. Bishaan qaama keenyaaf bareeda. Ammas hirriba dhabuudha. Hirriba dhabuu fi hirriba argatuun fuula keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Yoo nuka hirriba argannu ta'e fuulli keenyallee akkasuma nuuf bareeda. Yoo nuka hirriba hin arganne ta'e fuulli keenya walitti nu jalaa shushuntureeti. Osoo hin gahinii osoo umriin keenya xiqqaadha fuulli keenya nu jalaa dullooma. Hirriba argatuun guddaa tokko bareedaadha jechuudha. Amma hirriba hin qabne yoo nyaata barbaachisaa hin nyaanne yoo bishaan hin dhuyne wanta fuula keenya balleessurraa of hin dhayne osoo nuti umrii 25 yoo nu laalu nama 35 fakkaanna osoo nuti 35 nama 45 fakkaanna. Kanaafiyyuu fuula keenya irratti guddaa tokkoof eeguun bareedaadha. Gogaa fuula keenyaa kunuunsuu qabna akka biqiltuu kunuunsanitti biqiltuu caalaa fuula keenyaa kunuunsuu qabna keemikaala garaagaraa irraa fageessineeti goguma fuula keenyaa bareedaa kan akkuma inni akkasitti jirutti akka rabbiin keenya nuu kenne uumaa bareedaa kanatti akka inni nu jalaa dafee hin dulloomne akka inni aduudhaan nu jalaa hin gubanne akka hin gurraachofne wanta adda addaa mana keessaa tiriit goonee eeguu qabna jechuudha. Dhumarratti ammoo yaada guddisuu dhiisuudha. Yaadillee akkasuma qaama namaatis ta'ee fuula namaatiifillee bareedaa miti. Yeroo baay'ee maaliif maadiyaatiin namarratti baaseetanii dubbisa tokko keessatti kan arge maadiyaatiin fuula keenyarratti wanti inni guddisee nu ba'uu fi oowwinna garaagaraa fuula keenya aduu oowwinna mana keessaa yaada cinqii wanta akkana kun yoo nurratti hammaatee jedhe waanuma qaama keenya keessa jirutu gara alaa gadi baha. Maadiyaatii san balleessuuf ammoo keemikaala garaagaraa alaa binnee ofirratti gadi maxxansinee hagaafellee fuula keenya balleessuu miti. Maadiyaatiin wantu guyyarraa fuula keenyarratti ba'e ka hin banne hin jiru wanti nu mana keessatti dibannu kun yeroo takkaan guyyaa takkaan waan namaan godhu garuu suutan guyyaa yoo itti deebinee ka dibannu ta'e suutan akkas nurraa balleessa. San balleessuudhaaf jennee deemnee keemikaala alaan birrii kennan bitannee dhukkuba biraa ofirratti yoo feene ammoo ka biraatti nurratti dabalama jechuudha. Kana fakkaata obboleewwan kiyyaa xiqqoo tokkollee ta'u keessaa yoo isin fayyade isinittillee dheeressee dhiifama obboleewwan keessaniif sheer godhaadha. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh inshallah.